Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kuni luba Gemechu Olanaati. Akkuma nu hordofaa turtanii amma barsiisa karaa viidiyoo kana isa torbaffaa fudhadhee battala kana dhiyaadheera. Kutaa isa darbe isa ja'affaa keessatti kan walii wajjin ilaalaa turre waa'ee duukabuutummaa attamitti waamamne isa kan jedhudha. Isa kana immoo kan mata duree godhannee Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 57 hamma 62tti kan jiru fakkeenya yookaan tajaajila Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti namoota sadii gara isaa kan dhufan duukabuummaa kan isa gaafatanii haasaa isaan gidduutti ta'e fudhanneetu duukabuutummaa attamitti akka waamamne walii wajjin ilaalaa turre. Isaan kana keessatti ijoo dubbii sadii mataa dhoofne turre. Inni tokkoffaan duukabuutummaan itti waamamne duukabuutummaa sinsinnii malee jechuun duukabuutummaa miira keenya irratti hundaa'e dhugaatu hin ta'in duukabuutummaa sammuu keenyaa fi laphee keenya qabate duukabuutummaa jireenyaatti waamamuu keenya tokkoffaa walii wajjin ilaalle. Inni lammaffaan immoo duukabuutummaa gara ofirraa bu'uudhaan utuu obboodan ilaalini ofirraa buunee jireenya keenyaa fi jireenya isa guyyaa guyyaa fi qalbii hafuura keenyaa guutummaatti kan fudhate duukabuutummaa akkasii jiraachuutti akka waamamne. Inni sadaffaan immoo garaa lama utuu hin ta'in garaa tokkoon qalbii tokkoon hafuura tokkoon fuulleffannee akka isa duukaa buunu Gooftaa Yesuus Kiristoos gara kanatti nu waame. Walumaa galatti egaa yommuu kutaa kana ilaallu duukabuutummaan itti waamamne duukabuutummaa jireenyaati. Duukabuutummaa yeroo hundumaa keessa jiran gadi ol ba'aa fi gadi bu'a jireenyaa keessatti biyya lafaa kana keessa gaafa deddeebinu bifa adda addaan gaafa jiraannu yeroo hundumaa qalbii keenyaaf hafuura keenya hundumaa gara isaatti fuulleffannee kan keessa jiraannu, kan keessatti yaannu, kan keessatti hojjennu duukabuutummaa akkasitti akka waamamne walii wajjin ilaalaa turre. Isa kana Waaqayyo jireenya keenya keessatti dhugaa nuuf haa godhu. Ergaa duukabuutummaa akkasii walii wajjin ilaallee kutaa torbaffaa kana keessatti immoo kan walii wajjin ilaallu waa'ee tajaajila duukabuutummaa keenyaati. Duukabuutummaa yookaan tajaajila itti waamamneeti. Tajaajila itti waamamne maal fakkaata? Tajaajila attamitti waamamne? Yookaan immoo tajaajila keenya kanaaf kan nuuf ibsu, kan fakkeenya nuuf ta'u, moodelii kan nuuf ta'u macaafa qulqulluu keessa maaltu jira? Isa kana gabaabsinee kutaa kana keessatti immoo walii wajjin ilaalla. Gara kutaa kanaatti utuu hin darbin garuu waa tokko ni dubbachuu barbaada. Waa'ee tajaajila. Waa'ee tajaajilaa yommuu haasofnu waa'ee tajaajila keenya, tajaajila guyyaa guyyaatti isa waldaatti tajaajilu utuu hin ta'in isa ofii keenya tajaajilu, isa maatii keenya tajaajilu, isa hawaasa keenya tajaajilu akka amantootaatti isa kanaaf kan nuuf masaku ijoo dubbii kan ta'e sagaleen macaafa qulqulluudhaa ifaa kan ta'e isa jalqaba hundee bu'uura isaa walii wajjin ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef wanta sadiin dubbachuu barbaada waa'ee tajaajilaa wanta ilaalu. Macaafa qulqulluu keessatti gaafa ilaallu waa'een tajaajilaa yommuu ilaallu saba Israa'el waamicha saba Israa'eliif ta'e yookaan immoo fayyina saba Israa'eliif ta'e keessatti argina. Saba Israa'elii Waaqayyo garboota koo ittiin jedha. Sabuma sanaanitu Waaqayyo akka isaanii garba isaa ta'an yookaan immoo akka isaan hojjettoota isaa ta'an akka isaanii isaaf waamaman dubbata. Yommuu biyya Misir keessa turanii sabi Israa'el yommuu isaan biyya Misir keessa turanii yommuu karaa Museedhaa biyya garbummaa sana keessaa isaan waame yommuu Museen fuula Fariyoon duratti dhiyaate wanta inni jedhe tokko hundumti keenya yaadan. Museeni yommuu Fariyoon duratti dhiyaate waa'ee saba Israa'el akka Fariyoon gadhiisuuf yommuu itti dubbate akkasitti jedhe Waaqayyo sabni koo akka isa waaqessuuf afaan Ibraayisxiitti yommuu hiikamu akka isaaf hojjetuu fi gadi dhiisi jedhe. Sabi Israa'elii garbummaa keessaa hidhaa sana keessaa gadi kan isaan ba'anii fi kan isaan hiikamanii fi inni olaanaan akka Waaqayyoon waaqessaniif. Waaqayyoon waaqessuun kakuu moofaa keessatti isaaf hojjechuudha. Isaaf hojjechuudha, isaaf jiraachuudha, qalbii isaaniin, jireenya isaaniin, adeemsa isaaniin. Kanaaf sabi koo akkana waaqeffataniif yookaan immoo akka isaan naaf hojjetaniif yookaan immoo akka isaan anaaf jiraatanii fi gadi dhiisi jedhee isaan waama. Kanaaf kakuu moofaa keessatti yommuu ilaallu yommuu qorannu sadarkaa tokkoffaatti sabi Israa'elii hojjetaa Waaqayyooti. Isa kana keessumaa Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 17 irraa arguu dandeenya. Ilaa akkas jedha. Yaa Israa'el ati garbicha kooti jedha. Yaa Yaaqoobii ani si fo'adheera ati sanyii Abrahaamii sanyii fira kooti jedha. Baay'ee nama dhiba. Sanyii fira kooti. Nuun arraa hafuura kana keessatti waamman. Sabi Israa'elii garba isaa duwwaatu hin ta'in hojjetaa isaa duwwaatu hin ta'in fira isaati. Isaan kun immoo isaaf akka jiraatan fedha Waaqayyoo kan keessatti mul'atu
jireenya isaanii keessatti fayyisuun waaqayyoo kan mul'atu akka isaan ta'aniiftu addaan baasee addaan fo'ateetu akka isaan waame macaafa qulqulluu keessatti guutummaatti isa kana argina. Kanaaf isa kana hubachuun barbaachisaadha. Dhuunfaa keenyatti yommuu qorannu kana booddeetti deebinee yoo ilaalle irra caalaa waan baay'ee hubachuu dandeenya. Sabni Israa'el waaqayyo saba gochuudhaaf isa waame tun ta'e sabi sun isaaf fuulleffatee akka inni jiraatuu fi akka inni hojjetu ibsaa dukkana keessatti akka isaan ta'anii saba Israa'eliin akka waame argina. Inni lammaffaani macaafa moofaa keessa raajota keessa gaafa dubbifnu wanti nu hubannu keessumaa fakkeenyaaf amma waliin ilaalla macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 42 lakkoofsa 1 irraa kan ilaallu sabni Israa'el akkuma inni garbicha isaa ta'e masihiin yookaan fayyisaanii inni kakuu moofaa keessatti dubbate garbicha waaqayyo isa olaanaa akka inni ta'e dubbate. Inni kun immoo kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa kana yommuu dubbifannu ila akka jedha Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 1 irraa kunoo garbichi koo inni ani ol qabu inni ani fo'adhee inni ani jaalladhu isa kana jedheetu dubbata. Sagalee kana yaaduma kana kan fakkaatu guutummaa isaatti Maatiyus boqonnaa 12 lakkoofsa 15 hamma 21tti in argina. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee ofii isaatii kan inni dubbate. Inni garbicha waaqayyoo akka ta'uusa, garbicha waaqayyoo ta'uusa, garbicha waaqayyoo isa waamame, garbicha waaqayyoo isa fidha waaqayyoo keessatti raawwatu ta'uusa achi keessatti in argina. Tokkoffaan saba Israa'eliiti. Amma moo deebisee gooftaa Yesuus Kiristoostu garbicha waaqayyoo hojjetaa waaqayyoo kan inni fo'atedha. Achirra itti fufee kan arginu sadarkaa sadaffaatti nuyi arra warri karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waamamne amantooti warri gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin nu bitate nu qulqulleeffate hidhaa cubbuu garbummaa keessa akkuma saba Israa'eliin garbummaa dukkanaa keessaa isaan baase arri warra gooftaa Yesuus Kiristoosii hidhaa cubbuu hidhaa seexanaa keessaa nu baase nuuni arra akka hojjetoota waaqayyoo yookaan garboota waaqayyoo isa duukaa bu'uudhaafi yookaan isa duukaa bu'uudhaaf tun ta'ini akka isaatti fakkeenya isaatiin jiraachuutti akka waamamnee sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf waa'ee tajaajila keenya yommuu ilaallu isaan kana sadan keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Hubannaa ga'aa qabaachuudha. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 hamma 16 yommuu dubbifannu gooftaa Yesuus Kiristoosii yommuu irbaata qulqulluu qopheesse yommuu gadi bu'ee bartoota isaatiif miilla dhiqee waan hundumaa godhe kan inni dubbachaa jiru hojii isaatiinitu bartoota fuula duratti maal akka isaan eeggatu tajaajilli isaanii maal akka ta'e maalitti akka isaan waamamanii itti dubbata. Isa kana immoo akkas jedhee ittiin yommuu akkas jedhee isaanitti dubbatu achirratti argina. Ilaa jedhe ani akkuman isiniif godhe isin immoo akka gootanii fi fakkeenya isiniif ta'eera jedhe. Ani akkuman isiniif godhe isin immoo akka gootanii fi fakkeenya isiniif ta'eera jedhe. Arra waa'ee tajaajila keenya yommuu haasa'u warri duukabuutummaa gooftaa Yesuus Kiristoositti waamamne yommuu waa'ee tajaajila keenya yommuu haasofnu eessaa baranna tajaajila keenya fakkeenya kan nuuf ta'u kan nu geggeessu tajaajila keenya kan masaku maali kan jennu yommuu jennu sadarkaa olaanaatti kan irraa barannu gooftaadhuma keenya Yesuus Kiristoos isan waameeti isan waamerraati. Innis immoo isa kana nutti hibba sagalee isaa kana keessatti sagalee ammaa kana keessattis immoo isa kana argina Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti. Akkasumas immoo dhannee Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 43 irra yommuu ilaallu ila akka jedhu eenyullee isin keessaa guddaa ta'uu kan barbaadu hojjetaa keessan ta'uu isaarra hojjetaa keessan ta'uu isa irra jira. Eenyullee isin keessaa dura ta'uu kan barbaadu hundumtuu garbicha ta'uutu isarra jira jedhee dubbata. Ofii isaatii gooftaa Yesuus Kiristoos garbicha waaqayyooti. Nuun immoo akkuma ofii isaatii garbicha waaqayyoo ta'e garbicha isaa akka ta'an fakkeenya inni nuuf ta'e sana keessa akka jiraannu isa kanatti nu waame isa kanatti akka sagalee waaqayyoo keessaa isa kana nutti dubbata. Phexros ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa jedha Kiristoos immoo isiniif dhiphate faana isaa duukaa akka buutanii fi fakkeenya isiniif kenneera jedha. Guutummaatti dhannee yommuu keessumaa gara warra Filiphisiyoos boqonnaa 2 ilaallu jireenyi gooftaa Yesuus Kiristoos maal akka inni fakkaatu achirraa argina. Achirraa argina duwwaatu hin ta'in immoo jireenya attamiitti duuka buutummaa attamiitti tajaajila attamiitti akka waamanne achirraa hubachuu dandeenya.
Inni kunis immoo gara warra Filiippisos boqonnaa 2 annee ilaaluu dandeenya. Guutummaa isaa dubbifachuu dandeenya achi keessa. Amma kutaa kanatti yeroo fudhachuun barbaadu malee. Ilaa akka jedha gara gadi bu'een dubbisa lakkoofsa 5 irraa. Yaada garaa Kiristoosii qabu ture qabaadha. Yaada garaa Kiristoos qabu ture qabaadha. Kanatti waamna yaada garaa Kiristoos qabu qabaachuudhaan duukaa buuna duwwaa ta'ini qabaachuudhaanis tajaajila. Utuu yaada garaa Kiristoos qabu hin qabaatin guutummaatti Gooftaa Yesuus Kiristoosin tajaajiluu hin dandeenyu. Guutummaattis immoo Waaqayyoon ulfeessuu hin dandeenyu. Ittuma fufeen dubbisa lakkoofsa 6 irraa. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiru ulfina waaqummaa abbaa isaa wajjiniin wal isa qixxeessu wanta qabatanitti utuu hin hafinitti waan hin qabne hin lakkaa'initti inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkollee hin galle of godhee bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaa atinii hin dhalatee jedhetu attamittiin akka inni gad of deebisee jireenya namaa kana keessa nu tajaajiluudhaaf Waaqayyoon ulfeessuudhaaf jireenya keenya keessatti akka inni argame dubbata. Isa kanattis akka waamamne sagaleen Waaqayyoo dhugaa nuuf ba'a. Kanaaf egaa waa'ee tajaajilaa yommuu haasofnu tajaajila keenyaaf kan fakkeenya ta'u kan masaku gooftaadhuma keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf battala gabaabaa qabnu kana keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa maal baranna? Sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Arra anaaf isinii fi fakkeenya kan ta'u kan tajaajila keenya geggeessuu danda'u yookaan immoo tajaajila keenya kan masakuu danda'u jireenya Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa maal argina? Isa jedhu gabaabsinee walii wajjin ilaalla iddoo 5tti wal hirre. Isa kanaaf akkanaaf ta'uuf guyyaa irraaf kan filadhe macaafa qulqulluu keenya Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 1-4 isa jirudha. Kutaadhuma kana kan fakkaatu Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 15-21 isa jiru wajjin wal bukkee qabnee ilaaluu dandeenya. Inni Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 15 kaasee 21tti jiru isa Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee isa dubbatame isa waa'ee isa dubbatame isa kakuu moofaa keessatti isa dubbatame achitti yommuu inni dhugaa ta'e yommuu inni mul'ate argina. Kanaaf ani immoo Isaayyaas boqonnaa 42 raajii waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos isa dubbatame boqonnaa 42 lakkoofsa 1-4 isa jiru dubbifannee isa keessatti tajaajilli Gooftaa Yesuus Kiristoos maal fakkaata? Nuuf immoo irra fakkeenya maalii ta'a? Isa jedhu akka waliin laalluufan kutaa kana filadhe. Mee kutaa kana na wajjiniin walii wajjiniin dubbifna akka inni nuuf ifuuf. Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 1-4 isa jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Ila akka jedha Waaqayyo itti fufee kunoo garbichi koo inni ani ol qabu inni ani fo'adhe inni ani jaalladhu isa kana. Ani hafuura koo isaaf kenneera. Inni firdii qajeelaa saba lafarratti hin baasaa. Inni hin iyyuu hin wacu. Sagalee isaa karaa irratti akka dhaga'amu hin godhu. Inni jajjaba burkufame hin cabsu. Fo'aa ibsaan isaa seequu hin dhaamsu. Inni amanamummaadhaanii firdii kenna. Inni firdii qajeelaa lafarratti hamma fidutti ittuma fufa malee hin dadhabu. Abdiis hin kutatu. Warra biyya galaana gidduu keessa jiranii seera isaa abdiidhaanii in eeggatu jedhe. Kuni waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajilli isaa maal akka fakkaatu isa raajichi Isaayyaas dubbatedha. Maatiyos boqonnaa 12 keessatti lakkoofsa 15 kan arginu isa inni dubbatame kana yommuu inni raawwatu Gooftaa Yesuus Kiristoos isa kana yommuu inni gara ofii isaatiitti fidee dubbatu isa kana achi keessatti argina. Kutaa kanarraa kan hubannu inni tokkoffaani waa'ee hirkannooti. Eenyu irratti hirkanna? Tajaajila keenyaa fi sadarkaa duraa irratti hirkannoon keenya kan irratti hirkannu maa inni isa jedhu. Kutaa kana keessatti kan arginu hirkannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo dhuma abbaa isaati. Waaqayyoon akka inni ta'e achi keessatti argina. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 1 maal jedha? Kunoo garbicha koo inni ani ol qabu jedha. Irratti hirkannoo Waaqayyootu isa kana yommuu Gooftaa Yesuus Kiristoos cuuphame yommuu cuuphaa isaatiin argina jalqaba sana irratti hafuurri qulqulluun karaa gukeedhaa achi gadi yommuu dhufee irra gadi bu'u Waaqayyo immoo yommuu achi gadi waa'ee isaa dubbatu innis immoo jireenya isaa kana keessatti yommuu dhugaa ba'u keessumaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa
boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti arguu dandeenya waa'ee attam gooftaa Yesuus Kiristoosi attam akka inni qalbii isaa fi hafuura isaa namummaa isaa guutummaadhaan Waaqayyo abbaatiin fo'atame duwwaa hin ta'in akkaataa inni irratti hirkatu jireenya isaa isa giddu galeessa akka inni godhate. Nuuf arra gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan barru duukabuutota isaa kan ta'an arra waan hundumaa dura Waaqayyo irratti hirkachuu danda'u. Barumsa keenya, maqaa keenya, jireenya keenya, shaakala amantii ta'uu danda'a. Waan adda addaa qabnu tun ta'in giddu galeessa jireenya keenyaa kan ta'e kan irratti hirkannu Waaqayyoodhuma isa nu waame duwwaa isa irratti hirkachuu isa kana tajaajila keenya kan geggeessuu danda'u kan giddu galeessatti qabuu danda'u isa kana duwwaa. Yeroo hunduma jireenya keenya keessatti yommuu Waaqayyo irratti hirkannu hirkannoon keenya yommuu Waaqayyoon ta'u miilli keenya jireenyi keenya yoo dadhabee yoo mudhukeeyyuu dadhabnee keessan ba'a. Waaqayyo irratti hirkannee jira wanta ta'e. Yoo ofii keenya irratti hirkanne garuu hin dadhabna. Baay'ee deemuu hin dandeenyu. Hammuma humni keenya deemnee dhaabbanna. Yoo ofii keenya irratti hirkanne, yoo maatii keenya irratti hirkanne, yoo ogummaa keenya irratti hirkanne. Warri kun gabaaboo isaan kana miti kan nu waame. Ofii keenya kan tajaajila kanatti nu waame Waaqayyoodha wanta ta'e. Tajaajilli kun waa'ee Waaqayyoo, waa'ee waamicha Waaqayyoo jireenya isa ammaa kana garas kan ta'e. Waan ilaaluu fi isa irratti hirkachuun jireenya keenya keessatti jireenya bartootaa keessatti baay'ee murteessaadha. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu. Inni lammaffaani yommuu itti fufnee dubbifannu lakkoofsa 2 irraa dhannee gaafa ilaallu ila akka jedha. Inni ani fo'adhee inni ani jaalladhu isa kana jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaatu hin ta'in Waaqayyo akka isa fo'ate. Waaqayyo akka isa erge qalbii isaa keessatti beekatu hin ta'in jireenyuma isaatiin guyya guyyaatti yommuu dhugaa ba'u yommuu inni dubbatu argina. Ergasii booda immoo nuuni nutti galagalee sagalee isaa kana keessatti isa kana dhugaa nuuf ba'a. Isini yommuu keessumaa yommuu macaafa qulqulluu keenya keessaa Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 16 dhannee dubbisuu dandeenya. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 15 dhannee dubbisuu dandeenya. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraas dhannee dubbisuu dandeenya. Isaan kana yommuu dubbifnu waanuma tokko hubanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos anatu isintu na fo'ate miti anatu isin fo'ate nuun jedha. Isa kana amannee fudhachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Nuuni Waaqayyotu nu waame. Waamichi keenya Waaqayyo biraati. Namatu nu waame miti. Waldaa kiristaanaan nu waame miti. Ofii keenyaan waamicha kanatti dhufne miti tokko jechuun duukabuutummaa kanatti Waaqayyotu karaa hafuura qulqulluudhaa gara jireenya Waaqayyo wajjin jiraachuutti nu waame. Kanaaf isa kana yeroo hundumaa qalbii hafuura keenyaatti himuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya amantii keenyaa keessatti itti jabaannee itti ciccinee gati jabeessa goonee itti qabamnee deemuu akka dandeenyu isa kana duwwaatu nu gargaaruu danda'a. Yoo ofii keenya waamicha keenya ofiidhuma keenyatti deebifne fedhuma keenyatti deebifne hawwiidhuma keenyatti deebifne hawwiin keenya gaaf tokko hin dhaabbata iddoo kamitti iyyuu nu hin geessu. Kanaaf tajaajila keenya iddoo muraasatti keenya jechuudha. Tajaajila keenya keessatti Waaqayyo akka nu waame waamicha Waaqayyootiin akka dhufne yommuu hubannu dhugumaan jireenya duukabuutummaa isa qajeelaadhaa jiraachuu dandeenya. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti akka jedha. Inni uumama biyya lafaa dura warra qullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuu fi jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera jedha. Anaaf isin utuu nuti iyyuu hin beekin Waaqayyo akkasumatti nu ilaalee nu fo'atee nu waame. Ayyaana isaa keessattitu Waaqayyotu nu waame. Waaqayyotu nu fo'ate. Kanaaf tajaajila keenya keessatti yommuu waa'ee tajaajila keenya haasofnu akeeka Waaqayyoo keessatti waamamuudhaaf. Akeeka Waaqayyoo raawwachuudhaaf akeeka Waaqayyoo keessatti waamamuu keenya yeroo hundumaa qalbii keenya keessatti dhugaa ofii ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun immoo kan waamamanii fi inni tokkoffaan maqaa Waaqayyoo beeksisuudhaaf. Tajaajilli Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti kan arginu inni kan inni waamame dhimmi isaa inni olaanaan Waaqayyoon ulfeessuudhaaf dhimma Waaqayyoo raawwachuudhaaf akka ta'e argina. Wangeela guutummaa keessatti kan nama dubbate. Ani kan hin dhufee fi ergaa abbaa kootiin raawwachuu dhufee jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo ergaa nu waame booda ergaa isaa akka raawwannu akka jiraannu nu waame. Kanaaf dhimmi tajaajila keenya nurra darba jechuudha. Dhimmi tajaajila keenyaa fedha keenya irra darba jechuudha. Dhimmi tajaajila keenyaa hawwii keenya irra darba jechuudha. Bu'uurri yookaan lafti maddi tajaajila keenyaa immoo Waaqayyoodhuma mataasaa. Kanaaf isa kana keessatti yeroo hundumaa jajjabaachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Biyya lafaa kana keessa gaafa deddeebinu si'a tokko
tajaajila keenya kana biyyi lafaa safaratti gochuu barbaada. Jireenyi iyyuu safaratti gochuu barbaada. Waamicha keenya kana akka inni sadarkaansaa humna isaa aangoonsaa gadi siqu godha. Akka wanta nuti waamichi keenya kun safara gabaabaa keessaa yaaduma gabaabaa keessaa maddeetti akka fudhannu isa keessa akka jiraan fakkeenyaaf si'a tokko akkuma wanta waamicha tajaajilatti waamamu keenya waa'eedhuma fakkeenyaaf namooti yaraan akka nu waamanii yookaan waldaa kiristiyaanii akka duwwaan akka nu waamte yookaan immoo fedhuma keenya duwwaadhaan akka waamamneet fudhan yommuu kana gaafa tokko gaafa nuti tollu kaanee hojii hojjenna gaafa nuti hin tolle immoo harka keenya baranneetiin gaafa waldaa kiristiyaanaa keessatti rakkin dhalatu waan hundumaa lafa keenya dhiifnee deemna maaliif madda tajaajila keenya nama goone wanta ta'e yookaan immoo madda tajaajila keenya itti waamama keenya ofii keenya goone wanta ta'e yookaan immoo madda tajaajila keenya haaluma jireenya keenya keessa jiraannu goone wanta ta'e maddi tajaajila keenya Waaqayyo biraati. Waaqayyo biraa erga ta'e Waaqayyo yeroo hundumaa nu wajjin jiraachuudhaaf nu geggeessuudhaaf ba'abboo jireenyaa keessatti nu wajjin jiraachuudhaaf akeeka isaa wanta ta'eef yommuu akka kanatti hubannu tajaajila keenya keessatti itti cimsine iddoo sana dhaabachuu dandeenya. Isa kana garuu kan gochuu dandeenyu yommuu madda tajaajila keenya ga'aatti hubachuu dandeenyu. Yeroo hundumaa kutaa kana gaafa dubbisu waa'ee Museetu fuula koo keessa dhufa. Yaada koo keessa dhufa. Yaadattu Musee yommuu Waaqayyo daggala sana keessatti itti mul'atee waame Museen jalqaba tajaajilatti ofiidhuma isaatiin of waame. Maal godhee gaafa sabi Israa'el rakkina keessa galanii achitti dhiitamanii arganii garaa isaatii aaree cinceetu fuudhee akkuma isatti fakkaatetti namicha warra hojjetaa warra Fari'oon sana warra saba Israa'el cunqursanii mataa isaa rukutee awwaara keessa isa buusee seqe. Garuu yeroo muraasa booda rakkinaa waan itti ta'uu fi waan hundumaa gatee dhiisee baqatee sokke. Eessatti baqata? Biyya ona keessatti lafa waa tokko hin jirretti waan hundumaa gatee jette. Waggaa muraasa booda Waaqayyo jetti dhufeetu waame. Erginni mana barumsaa isaa fixee booddee jechuun erginni ba'aasaa sammuusaa yaada isaa keessa isa jiru hundumaa miijannee ilaaluu yeroo inni danda'utti Waaqayyo ammatti mul'atee saba Israa'el akka inni dhaqee garbummaa sana keessaa isa waamu gaafate. Yommuu inni isa gaafatu wanta inni jedhe keessaa baay'ee nama ani maaliin ani saba Israa'eliin dhaqee geggeessaa jechuun amma inni ana keessaa humna ittiin saba Israa'elii geggeessu humna ittiin saba Israa'eliin akka itti barbaaddu kanatti tiksee gara kanatti fidu hin qabu. Shaakala koorraa argeera jedheetti dubbata. Kana booddee maal itti jedhe? Anatu si wajjin jira. Seenaan kee inni duraatiif inni amma addaa jedhe. Amma anatu si wajjin jira. Anatu si wajjin hojjeta. Ani harka keetii. Ani karaa miilla keetii, karaa harka keetii, karaa afaan keetii, karaa yaada keetiin si wajjin hojjeta. Ani sirraa kan hin barbaadu abboomamuu duwwaadhaatti jedhe. Yommuu kana Museen yommuu abboomamee godhu argina. Yommuu laaltan garuu Museen jireenya isaa qoramsarraa nama. Sabi Israa'el irratti gungumu, sabi Israa'el irratti kakuu, waan ofii isaatii rakkina adda addaa keessa gala, mamii adda addaa keessa gala. Haa ta'uyyuu malee yeroo hundumaa achi yommuu dhaabatu argina. Dhaabatee yommuu Waaqayyo wajjin adeemu argina. Maaliif? Yeroo hundumaa gaafa rakkinni itti dhufu, yeroo hundumaa sabi Israa'el gaafa isaan gungumanii, yommuu hundumaa jireenyi isaa yommuu qoramsa keessa galu, yommuu isatti iyyuu fakkaachuu didu, anaan kan na waame Waaqayyoodha. Waaqayyo immoo na wajjin jira. Hamma Waaqayyo dhaabadhu naan jedhutti hin dhaabadhu waan jedhu natti fakkaata. Akka kanatti yommuu dandeenye warri Waaqayyo waame egaa isaan kan warra Waaqayyo waame waamicha isaanii Waaqayyo keessatti ilaalanii waamichi isaanii jecha namaatiin yookaan hubannaa namaatiin yookaan immoo mammaaksa namaatiin yookaan immoo bu'aa ba'a jireenyaatiin hin safaramu. Isaanis hin dhaabatu. Ayyaana Waaqayyootiin yeroo hundumaa geggeeffama. Isa kana keessatti waamame tajaajilli keenya isa kana keessatti geggeeffachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu. Inni sadaffaan kutaa kana keessatti arginu yommuu dubbifannu ilaa akka jedhe lakkoofsa lamatti ofuufnee gaafa inni hin iyyu hin waju jedhe. Sagalee isaa karaa irratti akka dhaga'amu hin godhu jedhe. Waamichi isaa isa bira miti wanta ta'eef. Waamichi isaa isa bira miti isa keessaa hin maddu. Waan ittiin of jaju hin qabu. Waan ittiin of mul'isu hin qabu. Kennaan kan Waaqayyooti. Waamichi kan Waaqayyooti. Inni waamicha sana ayyaana Waaqayyoo keessatti raawwachuudhaaf waamame. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa kanatti jireenya isaa keessatti yommuu dhugaa nuuf arginu. Isa ammuma lafa dubbifanne Filiippisoos keessaa gaafa dubbifannu kan arginu Gooftaa Yesuus Kiristoos utuu aangoo qabu, utuu maqaa qabu, utuu waan hundumaa qabu gadi of deebisee akka hin qabne ta'e jedha. Maaliif? Nama tajaajiluudhaaf. Waaqayyoonis immoo tajaajiluudhaaf. Achi keessatti waan hundumaa ofitti qabee gaara fedha Waaqayyootti geessuudhaaf. Dhimmi isaa isa waan hin ilaalleef. Isa duwwaatu hin ta'in immoo nuun irraa isa kanaadha kan fakkeenya nuuf ta'u. Nuun tajaajila keenya keessatti tokkoffaanii
waa'ee waaqayyoo hirkachuu duwwaatu hin ta'in inni lammaffaan immoo fo'amuu waaqayyo nu fo'ateera nu waameera akeeka isaa akka raawwannuu fi isa akka ulfeessinuuf duwwaatu hin ta'in of mul'isa tokko malee hundumti keenya ayyaana waaqayyootiin waamamne hundumti keenya guyya guyyaatti ayyaana waaqayyoo keessa jiraan tajaajilli keenyas ayyaana waaqayyootiin geggeeffama ofii keenya wanti nuti addaanni dhuunfaatti horanne tokko iyyuu hin jiru kennaa waaqayyooti waaqayyoota ayyaana isaatiin nu geggeessa yommuu garaa keenya jireenya keenya guutummaatti galagashinee ilaallu wanta ittiin ga'aa taanee fuula waaqayyo dura dhaabannu hin qabnu waan ittiin of jajnu hin qabnu kanaaf tajaajila keenya keessatti inni kun barbaachisaadha waamicha kiristiyaanummaa keenyaa keessatti yeroo hundumaa isa kana of keessatti ilaaluu barbaachisa tajaajila of himuun keessa hin jiraan yeroo hundumaa waa'een of himuudha jechuun self aggrandizement jedhu afaan ingiliffaatiin yeroo hundumaa waa'een of himuudha rakkina jireenya hafuura namaa mul'isa namni yeroo hundumaa baay'ee of himuun of mul'isuun yeroo hundumaa hin jiraanne namni tokko jireenya keenya keessatti tokko hinuma barbaanne fuuldura dhaabbachuu yookaan fuuldura dhaabbachuu duwwaatiin tun of himuu waanuma maqaa hin jirre ofiif laachuu aangoo hin jirre qabaachuu isaan kun hundumtu yoo teenye ilaalle keessa hafuura keenyaa mul'isu keessa hafuura keenyaa hammam dhibamaa akka ta'e self esteemiin keenya rakkina akka inni qabu ofitti keessa keenya keessatti gadaantummaan akka nutti dhaga'amu mul'isu kanaaf gadaantummaan yookaan immoo inni guddaan waan nurra jiruuf isaan kana dhoksuuf jenneetu mul'isa sana keessatti qabamna gooftaa Yesuus Kiristoos rakkina kana hin qabu waaqayyoodha waanta ta'eef kanaaf inni rakkina kana hin qabu rakkina kanaas hin qabu waan ta'eef waa'een of mul'isuudha waa'een maqaadhaa himachuudha irraas mul'anne hin jirus yaadanna gaafanne gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara seeraa gara warra abbaa seeraa duratti gaafa dhiyeessanii waa'ee isaa gaafa gaafata waa'ee isaa illee himachuudhaaf hin barbaanne waa'ee isaa kan himu jireenya isaa waanta ta'e nuuni waa'ee keenya kan himuun irra jiraatu iddoos kan nuuf jireenya keenya keessatti wanta hafuura keenya gammachiisu jireenya keenya gammachiisu kan nuuf fiduu danda'u hojii keenya hojii gaarummaa isa waaqayyo nu keessaan hojjette ta'uutu irra jira yommuu kana tajaajilli keenya dhugumaan tajaajila qajeelaa ta'a tajaajila qajeelaa of mul'isa malee jedha inni hin iyyuu hin wacu sagalee isaa karaa irratti dhaga'amu jedha si'a tokko tokko tajaajilli keenya of mul'isuudhaan yookaan wacuudhumaan waanuma adda addaa ofitti fannisuudhaan yommuu guutu si'a tokko tokko danqaa iyyuu taana waldaa kiristiyaanatti danqaa taana jireenya hafuuraa keenyatti danqaa taana akka ofii keenya iyyuu hin guddan hir'inuma isa keenya keessa hafuura keenyaa keessa jiru akka hafuurri waaqayyoo dhufee fayyisee nuun namoota guutuu hin taanee fi ofii keenyatti iyyuu danqaa taana isa duwwaamame biyya lafaa durattis immoo dhuga ba'umsa gadhee qabaan isa kanarra waaqayyo tokkoon keenya akka fayyisu ayyaana isaa keessatti akka nu eegu waamichi keenya waaqayyo biraa ta'uu isa gadi jabeessa goone isa kana keessatti yeroo hundumaa ilaaluu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu inni lammaffaa inni sadaffaan lakkoobsa 3 irra jiru ila akka jedhu inni jajjaba burkufameen cabsu fo'aa ibsaan isaa seequs hin dhaamsu inni amanamummaadhaan firdii hin kennaa jedha arfaffaan tajaajila keenya kan masakuu malee tajaajila keenya keessatti iddoo qabaachuu kan malee waa'ee garraamummaa fi gara laafinaati gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyo isa keessatti kan arginu waa'ee garraamummaa fi gara laafinaati jireenya isaa keessatti fakkeenya fudhachuu barbaada fakkeenya ibsuu barbaada kutaa kana yaadanna yeroo dubartii Samaariyaa suni gara lagatti yommuu isheen bishaan bira dhuftee gooftaa Yesuus Kiristoos dhiyaatte gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo wal argan dubartiin suni saafaa bishaan waraabuudhaatti namni saafaa bishaan waraabuu dhaqu akka biyya keenyaatti nama ija namaa baqatu nama ija namaa baqatu nama jalaa dhokachuu barbaadudha maaliif saafaan baay'ee ho'a akkuma kana yeroo sanas akkuma ture biyyi lafa saafaa laga naqanii boofatu jira rakkina garaagaraatu jira hin ho'asi wanta ta'eef namni yookaan ganama yookaan gara galgalaa bishaan naqata isheen ija namaa baqachuudhaafitu achi yeroo sana saafaadhaan bishaan waraabuudhaatti maaliif cubbuu isheen gootu jireenya isheen jiraattu ija namaa baqachiisa nuti jireenya akkasii keenya keessatti si'a tokko namoota akkasii qubatti qabna miti firdii itti ilaalla waa'ee isaanii dubbanna waa'ee isaanii irra caalaa iyyuu isaan afur isaa keessa dhiphatan nummoo irra caalaa iyyuu itti daballee itti feena kun jireenyuma namaati jireenya nama cubbamaati gara laafummaa Yesuusii fi gara laafummaa isaa duwwaatu hin ta'in immoo garraamummaa isaa iddoo kanatti guututti argina maal godhee gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa sana isheenumaaf jedhee laga sana dhaqe isheenuma jireenya dukkanaa kana keessaa baasuudhaaf jedhee achi dhaqee taa'ee eeggate yeroo sana dubartiidhaa fi keessumaan namni barsiisaa ta'anii akka kanatti qophaatti ta'anii haasa'uu hin danda'an laga lafa bishaan dhaabatee eeggate yommuu isheen dhuftu waa'ee jireenya isheetii tasgabiidhaan yommuu inni itti haasa'u argina ceephoodhaan firdii kennuudhaaf hin ta'in tasgabiidhaanitu suuta jedhee
utuu hin birrachiisin akka isheen hubachuu dandeessutti suuta jedhee ofitti mul'ise. Gaafa ofitti mul'isu dubartittiin jireenya cubbuu isa itti hidhamtee jirtu keessaa yoo hiikamte duwwaa tunti sodaa ishee yeelloo ishee irraa hiikamte. Dubartiin kun ol fiiddee baatee dhadheetu ilaa isa waa'ee koo natti dubbate waa'ee koo natti himee dhaqaa ilaalaa jetteetu warra isheetti quba qaban dhadhee waamte. Garraamummaan keenya akka tajaajiltootaatti garraamummaan keenya gara laafina keenyaanitu walii keenya tajaajilutti waamamne. Walii keenya jireenya keenya waldaa kiristaanaa tajaajilutti waamamne. Garraamummaa isa Gooftaa Yesuus Kiristoos qabu sana uffannee akka jiraannutti waamamne. Isa kana duwwaadha jireenya namaa kan geeddaruu danda'u. Jireenya namaa gara Waaqayyootti kan fidu. Garraamummaa sana keessaanii kan mul'atu yeroo hundumaa Waaqayyoodha waanta ta'eef. Ayyaana Waaqayyootu mul'ata waanta ta'eef. Dhiifamuutu mul'ata waanta ta'eef. Jaalalatu mul'ata waanta ta'eef. Obsatu mul'ata waanta ta'eef isa kana keessatti waamamne. Kanaaf tajaajilli keenya garraamummaadhaa fi gara laafina kanaan akka guutu Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa kana garuu kan mul'isuu dandeenyu jiraachuu dandeenyu yoo of Waaqayyootti of laanne hafuura sana keessa yoo jiraanne duwwaa. Isa kana sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo baay'ee fudhachuu dandeenya. Tajaajilli keenya kan masaquun tokkoffaan waa'ee garraamummaa fi gara laafinaati. Garraamummaa fi gara laafinni hin jiru taanaan yeroo hundumaa jireenya ceephoo, jireenya firdii kennuu, jireenya nama safaruu, jireenya hodhabiinsa waan adda addaatiin kan guute jireenya seeraatiin. Jireenyi seeraa eenyuun iyyuu gara Waaqayyootti hin geessu. Jireenyi seeraa firdii maduwwaa kenna. Firdiin immoo qalbii keenya ceephoo jala galcha. Ceephoon jala galee ayyaanni Waaqayyoo hiixannaan Waaqayyoo gara keenya dhufuu hin danda'u taanaan namni qalbiinsaa hafuurri isaa akka cabetti jireenya dukkanaa keessatti hafa. Isa kanaaf hubachuu akka dandeenyu Waaqayyoon hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baasu. Inni shanaffaani lakkoobsa afur irra jirudha. Inni firdii qajeelaa hamma lafa irratti fidutti ittuma fufa malee inni hin dadhabu abdiisii hin kutatuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa kana Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya isaatiin jiraate. Jiraatee nuun warra garboota isaa ta'es immoo abdii kanatti nu waama. Maaliif ilaa akka jedhe dhaqaa misraachoo wangeelaa lallabaa. Yommuu isin misraachoo wangeelaa lallabdan immoo ani immoo isinii wajjin hin jira. Gara tokkoon kan inni nun jechaa jiru isin qophaa keessan miti abdiin kutattinaan nun jechaa jiru. Anaaf isin arra warri Gooftaa Yesuus Kiristoos nu waami qophaa keenya miti. Biyyi lafaa qophaa keenya akka taane nutti himuu danda'a. Jireenyumti nuti keessa jiraannu qophaa keenya akka taane nutti himuu danda'a. Isaan kun perceptionidha. Kan hundumaa caalu, hundumaa gararraa kan ta'e, hafuurri Waaqayyoo, hafuurri qulqulluun nu wajjiniin jira. Isa yoo amanne, isa keessa yoo jiraanne, dhugumaan guyya guyyaatti amantiidhaan ija jabaannee gara fuulduraatti adeemuu dandeenya. Gooftaa Yesuus Kiristoos inni amma guutummaatti namoota gara tajaajilaatti fidutti, nama gara fayyinaatti fidutti. Fayyinaatti fidutti hamma carraa nuuf kennutti utuu Waaqayyo waa'ee keenyaa fi abdiin kutata ta'e nuti arras hin jiru. Anas hin jiru. Isinis hin jirtan. Waaqayyo waa'ee keenyaaf abdii kutatee hin beeku. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf yoomiyyuu abdii kutatee hin beeku. Guyya guyyaatti fuula keenya Waaqayyo irraa achi galagashin. Guyya guyyaatti cubbuutti kufna. Guyya guyyaatti waan adda addaa keessa dhanna. Haa ta'u iyyuu malee yommuu jireenya keenya ilaallu Waaqayyo yeroon garaagaraatti bifa adda addaatiin yeroon harka isaa nuuf hixatu argan. Nuuf dhiisuudhaaf, ofitti nu qabachuudhaaf. Guyyaa tokko fuula Waaqayyootti qufnee qalbii jijjiirrannee borga nama moo jireenya biraa keessa dhannee yookaan ittaanii guyyaa lammaffaa deebinee dhufne lakkii torbee darbe si dhiiseeraan lammaffaa siif hin dhiisu Waaqayyo abdii nuuf hin kutatu. Nus arra yommuu wal tajaajillu tajaajila kana keessatti waamame. Tajaajila abdachuu, tajaajila Waaqayyoon abdachuu, tajaajila walii keenya ayyaana Waaqayyoo keessatti abdachuu, tajaajila utuu nama akkuma ittiin gara badiisaatti jajii goone yookaan murtiitti ilaannee dhiisuutu hin ta'in Waaqayyo nama kana gara jireenyaatti fiduu danda'a. Anaan gara jireenyaatti fiduu danda'a. Waan haaraa fiduu danda'a. Jennee abdii sana keessa jiraachuutti waamamne. Jireenya tajaajila akkasiitti waamamne. Jireenya tajaajila akkasii keessa jiraachuu akka dandeenyu abdii kanaan guyya guyyaatti deddeebi'uu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baasu. Hafuura kana keessa gaafa jiraannu gara tajaajilli keenya adda ta'a. Guyya guyyaatti tajaajilli keenya adda ta'a. Tajaajilli keenya hidha biyya lafaatiin ta'a garaagaraatiin hidhamee safaramee hin taa'u. Yeroo hundumaa abdachuu Waaqayyoo keessatti dhamaan. Yeroo hundumaa abdachuu Waaqayyoo keessatti hojjennu. Waa'ee nama isa kun kanatti yaadna. Nama yommuu jireenya cubbuu keessatti ilaallu. Namni yommuu inni Waaqayyo irraa fagaatu. Yommuu inni wanta adda addaa ta'anii Waaqayyo gara isaa hin dhufaa jedhe. Kanaafittuu namaaf kadhanna. Kanaafittuu sagalee Waaqayyoo jajjabinaan dubbanna.
Kanaafitu guyya guyyaatti ayyaana waaqayyo kana keessatti fuula waaqayyo akka walitti qabamnu guyya guyyaatti waaqayyo carraa nuuf kenne. Wanta abdii hin kutanne waa'ee keenyaaf. Nus isa kana abdii akka hin kutanne, isa kana keessatti deebi'uu akka dandeenyu, isa kana lallabuu akka dandeenyu waaqayyo argama. Waaqayyo kan fuula keenya dura jiru, waaqayyo kan nu wajjin hin jiru, waaqayyo guyya guyyaatti araara isaatiif ayyaana isaatiin akka walitti nu qabu, waaqayyo kan jireenya keenya fuulduratti gara akeeka isaatii fi ayyaana isaatiin akka gaddaru kan walii keenya, kan naannoo keenya, kan hawaasa keenya, kan biyya keenya. Isa yaada kana keessatti qalbii keenya eeguu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Inni dhuma lakkoofsuma tokko irra jirudha. Maal jedha? Waa'ee dibataati. Kunoo garbicha koo ani hafuura koo siif kenneera. Waan hundumaa dura waaqayyotu harka jiru waan hin ta'in tajaajilli keenya kan inni ittiin geggeeffamu bu'uura isaa kan ta'e hafuura qulqulluu. Hafuura kennaa dibata hafuura qulqulluu nurra jirudha. Isa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos argannedha. Inni kun immoo hundumaaf kan kennamedha. Anaaf isiniif bifa adda addaatiin kan nuuf kenname. Kennaa adda addaa waaqayyo nuuf kenneera. Kennaan adda addaa kuni harka keenya keessa jireenya keenya keessa duukabuutota gooftaa Yesuus Kiristoos kan taane jireenya keenya harka waaqayyo irratti warra laattan hundumtuu kennaa kana qabna harka keenya keessa. Dibata kana dibamneera. Dibata kana dibamuu keenya hubachuu kan dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Si'a tokko kennaa kana namaaf laanneetu nuti teenyee eegganna. Teenyee eegganna waanta ta'eefi hin guddannu, hin tajaajillu yookaan immoo bifuma yeroo hundumaa bifuma sooramuu teenyeema sooramuudhaan jireenyi keenya barri keenya dhuma. Maaliif yommuu waa'ee kennaa hafuura qulqulluu dibamuu keenya hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessa jiraachuu isaa yommuu dagannutu gara kanatti dhufu. Namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaa gooftummaa Yesuus Kiristoos jala gashe waaqayyo wajjin walitti araarame aangoo waaqayyo jireenya isaa irratti immoo hundumtuu arra kennaa hafuura qulqulluu qabu. Bifa adda addaatiin jireenya keenya keessa jira. Isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyo nu. Inni kun kan inni jedhu gara tokkooni hundumti keenya waaqayyoon tajaajilutti waamna jechuudha. Hundumti keenya walii keenya waaqayyoon kan tajaajilu walii keenya tajaajilu. Waaqayyo qoba wangeeluma dhaabadhee man lallabuu duwwaadhaan miti. Walii keenya wal jaallachuudhaan, waliif yaaduudhaan, waliif dhama'uudhaan bifa adda addaatiin jireenya walii wajjin hin jiraannu keessattitu meeshaa waaqayyoo ta'an, harka waaqayyoo taane walii keenya tajaajilu. Kan keenya barsiifna, kan keenya kadhanna, kan keenya dubbanna, kan keenya geggeessina. Kan keenya faarfanna waan adda addaatiin kennaa adda addaa qabna. Isa kana gaa hafuura waaqayyootu nuuf kenne. Isa kana dhagaa kan gooftaa Yesuus Kiristoos irraa arginu. Gooftaa Yesuus Kiristoos kennaa isaa kana yommuu inni guutummaatti raawwate itti jiraate nuunis immoo akka kanatti akka jiraannu itti nu waame. Kanaaf isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaaru. Tajaajila akkamitti waamne? Tajaajilli duukabuutummaa keenya irratti hirkannoo waaqayyo irratti hirkachuudhaan. Inni tokkoffaan isa. Inni lammaffaan waaqayyo akka nu fo'ate. Fo'ama waaqayyootiin tajaajilu. Waaqayyotu nu fo'ate. Waaqayyotu hunduma keenya nu fo'ate. Akeeka isaa keessa jirra. Namni akeeka isaa keessa hin jirre tokko iyyuu hin jiru. Hundumti keenya akeeka sana keessatti waamne. Dhimmi isaa immoo tajaajilli isaa immoo waaqayyoon mul'isuudhaaf, waaqayyoon beeksisuudhaaf, fedha waaqayyoo kana beeksisuudhaaf akkuma saba Israa'el saba waaqayyoo ta'anii fedha waaqayyoo mul'isuudhaaf waamamanii gooftaa Yesuus Kiristoos fedha waaqayyoo mul'isuudhaaf waamame anaaf isin irra fedha waaqayyoo sana mul'isuudhaaf waamame. Isa keessaatu waaqayyoo mul'isuu sana keessaatu eebba sana sooramnee jireenya keenya guyya guyyaatti jiraan of mul'isa malee of himuudhaan of mul'isuudhaan yookaan immoo jireenya waa'ee ofii keenyaa giddu galeessa godhate utuu hin ta'in waa'ee waaqayyoo giddu galeessa godhate gad of deebisuudhaan yaada cabaadhaa fi yaada waaqayyoo irratti hirkateen akka of tajaajilu. Arfaffaani garraamummaa fi gara laafinaan. Tajaajilli garraamummaa fi gara laafinaa hin qabne tajaajila maa'ii baasu miti. Tajaajila dukkanaati. Tajaajila gara ifaatti nama hin geessinedha. Maaliif gara laafinaa fi garraamummaa waaqayyoo suni inni nuuf qabu nu keessaan jireenya keenya keessaan mul'achuunsa barbaachisaa duwwaa utuu hin ta'in barbaachisaa duwwaa utuu hin ta'in kan itti jiraachuutti waamamnedha. Inni shanaffaani waa'ee abdachuu. Tajaajila keenya keessatti jireenya abdachuu keessatti abdachuu qabaachuun barbaachisaa. Isa kanattis waamamne. Isa kana optimizim isa jedhu hafuura sana keessatti waamamne. Inni shanaffaan waa'ee dibataati. Kanaaf egaa isaan kuni Isaayyaas 42 gaafa arginu isaan kanatu jireenya keenya akka inni geggeessu, jireenya keenya akka inni masaku, jireenya keenya akka inni nuuf geggeessu
isaan kun sagaleen waaqayyo kun dhugaa nuuf ba'a. Kanaaf isa kana laallee isa kana keessatti guyya guyyaatti tajaajila keenyatti tajaajila walii keenya gidduutti qabnu waldaa keenya keessatti qabnu mana keenya keessatti qabnu guddifachuu akka dandeenyu ayyaana waaqayyo kana keessatti deebi'uu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu waaqayyo si haa eebbisu waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu.